Bulchiinsi magaalaa Adaamaa hojii ji'oota saglan darbanii gamaggamuun karoora ka'umsaa bara 2018 irratti geggeessitoota zooniiwwan misoomaa aanaalee magaalichaa waliin marii geggeessem. Waltajjii marichaa irratti gabaasni raawwii hojiiwwan misooma ji'ootaan saglan darbanii dhiyaachuun irratti mari'atameera. Itti gaafatamaan ijaarsa paartii badhaadhinaa damee Adaamaa obbo Adam Faqoo marichi geggeessitoota zooniiwwan aanaalee magaalichaa kan hirmaachise ta'uu himuun kaayyoon isaas hanqinaalee raawwii hojii hanga ammaa keessatti mul'atan furuun ciminoota jiran itti fufsiisuun fayyadamummaa jiraattota magaalichaa dabaluuf akka ta'e ibsan. Raawwii ji'a sagalii waan karoorfanne san waan waliin itti mari'anne san waan isin uummata sochooftanii hojjechaa turtan san uummanni bal'aan karaa keessan jira waan ta'eef ummata wajjin dakatti wanni mari'ataa dhufne akkuma jirutti ta'e garuu sadarkaa magaalatitti laallee raawwiin keenya kan ji'a sagalii maalirra jiraa kan jedhu kana hooggantoonni zoonii keenyaa akka hubatan muuxannollee akka walirraa fudhatan zooniiwwan Luugoo keessa jiran, Bokkuu keessa jiran, Daabee keessa jiran, Abbaa Gadaa keessa jiran, Boolee keessa jiran, Dambalaa keessa jiran raawwiin aanolee raawwiin kutaa magaalaa sun akkuma jirutti ta'e muuxannollee walirraa fudhachaa wal cimsaa deemuun barbaachisaa waan ta'eef tokkoffaa waan hoggaa kana karoorfanne sanii jalqaba hoggaarra adoolessarra karoorfanne raawwii ji'a sagaliitiin maalirra jiraa ka jedhu kana akka wal hubachiif akka beeknee immoo cimina jiru akka oliin itti fufsiifnuufi. Kantiibaan magaalaa Adaamaa obbo Haayiluu Jaldee mootummaan jijjiiramaa yaadota ciccimoo qabatee jiraachuu himuun yaadamoota haaraa maddisiisuun rakkoo hawaasaa jiru hiikuun bu'aa jijjiiramichaati jedhan. Jijjiirama keessa jirra. Jijjiiramni eebuu uummanni keenya eebuu siyaasaa, eebuu bilisummaa, eebuu jijjiiramaa, eebuu jireenya gaarii keessa jiraachuu, eebuu qabeenya isaatiin karaa dimokiraatawaa ta'een buluu eebuu waliin jireenya fi walqixxummaa qaba ture. Jijjiiramni kun isa fidee jechuudha. Jijjiiramni isa deebisuu qofa osoo hin taane obbolummaan akka dagaagu, waliin jireenyi uummataa akka guddatu, walqixxummaan biyya kana keessatti akka lafa qabataa deemu kana bu'uuraan lafa kaa'ee jechuudha. Eebiiwwan misoomaa uummanni keenya bifa gargaraan qabu deebisuuf immoo yaadamoota haaraa adeemsa darbeen jijjiirama fiduu hin dandeenyu jennoo jedhuun yaadamoota haaraa maddisiisuudhaan yaadonni sun uummataan akka hojiirra oolan gochuudhaaf yaalii waggoota darban taasifameedha. Misooma magaalichaa guddisuuf oomishaa fi oomishtummaa magaalatti dabaluun akkasumas misooma kooriidarii galii magaalatti dabaluu fi nageenya amansiisaa mirkaneessuun jireenya mijataa hawaasaaf uumuuf caalmaatti hojjechuun gahee akka baatan jechuun kallattii hojiitti aanu kennaniiru. Karoorri keenya bara 2018 baay'ee hixataadha. Hojiiwwan misoomaa, hojii nageenyaa, hojii bulchiinsa gaarii, hojii siyaasaa bal'inaan karoorfanneerra. Karoorri kun milkaa'uu kan danda'u uummanni keenya dammaqinaan yoo keessatti hirmaate, uummanni keenya dammaqinaan qooda fudhannaa yoo qabaate, karoora irraa immoo itti fayyadamaa yoo ta'edha. Isa kana mirkaneessuuf ijaaramni keenya gadii cimuu qabaa. Zooniin hundi amala zoonii sanaatiin karoora qabaachuu qabaa jechuudha. Waan uummanni achii barbaadu isin bira argachuu qabna jechuudha. Gaafii bu'uura misoomaa ta'uu danda'a. Gaafii baay'ee amma kaaftan ta'uu danda'a. Zoon irratti karoorfame waan danda'amu mootummaan fudhatee karoorfachuu danda'a. Waan hin danda'amne uummata irratti hirmaachisuu dandeenya. Karoora asii gadi bu'ees ilaaluudha. Harka caalu uummanni dammaqinaan inisheetivii keessatti akka hirmaatu, galiin uummata jiraataa magaalaa Adaamaa akka dabalu namni hundi misooma irratti bobba'uu qaba. Misooma irratti bobba'uuf carraawwan misoomaa gadi bu'e san fudhattanii irratti uummanni keenya hubachuu qaba. Zooniin jiraataa hunda biraan ga'uu qabdu jechuudha karoora sana. Oda fudhattoonni waltajjichaa tokko tokkos gama isaaniin hawwattummaa fi dinagdee magaalichaa dabaluuf gama hundaan hojjechuun karoora xiiqii galma magaalichaa ni mirkaneessinaa jedhan. Adaamaa gurguufte karaa kanaan hojii guddatu hojjetamee akka magaalaatti kana qabu yoo arginu mootu naannoo keenya keessatti maaltu hojjetamaa jira, nuhoota ittiin kana qabannee hojjetaa jirra, ilaalchi zoonota hundaatu walqixaa
misoomni magaalaa zoonii gubbaatti maal fakkaataa galii mootummaa maal fakkaataa ijaaramni keenya maal fakkaataa raayyoonni deemu maal fakkaataa yoo jennee ilaalle mootu kun ergaa guddaa fi akeekkachiisa guddaa nu argisiisaa jechuudha. Misoomni guddaan akka magaalaa Adaamaatti gara keessanii dhufe waan guddaadha. Akka na galateeffachuu qabna.